ايوه. Manni hidhallee anaa dhufu jedha. Nama simatan na fakkaate. بقى ربي سبحانه وتعالى زيلا في زي اما مال ستي تدبي اما برت الليدا كاكا كينجا كان يوسو داتشي زمالي اما تبرت الليدا. عجيب والله. Wallahi. Nu leenjisanii ma. أكمي قيامي كسي ترسيزن. Halkan sadii fi guyyaa sadii achi keessa ture. أوكي مالي ده سببني سارة سببني أكسو أنا جريني سببني سامالين. Sababni yeroo jalqaba nu fuudhan paastaricha waliin falmitan isaa walii wal dhabdan hin jedhani. أوكي. Yoo achi nu geessan immoo waan biraa nutti qayyaranii paastaricha isaanuma biratti ani boosii wal dhabee inni illee biroo'ansii wal dhabee naan jedhe lakki waliin dhabnee nuti maaliif nu fiddarree jenneeni. Da'waa iddoo nayyamamnetti iddoo amantiitti geggeeffataniin alatti gootanii nuun jedhanii maal iddoo barbaannetti amantii keenya labsatuu hin dandeenyu nuti jennee gaafannaan lakki hin dandeettanii nuun jedhan. أوكي. Hayyee maaliif nu hiitarree jenneen ammallee. Marii gootan daandiirratti nu jedhan. أوكي هاي. Maa daandiirratti marii godhuu hin dandeenyu wanni lallabnuufu nama gaafii nu gaafate deebisuu fi nama gaafii nu gaafate deebisuu hin dandeenyu. Gaafii gaafatoo hawaasni hin danda'u. Waan nuti lallabnu kana hoo dhufee dhageeffatu hin danda'u jennaan kunis mirga keessanii nuun jedhan. أيوة. Maarree maaliif nu hiitarree jenneen akkatti wal falmaa turre achi booda sababa takka wallaahi da'waa lallabuu keenna jibbu achi sababa takka dhabne seeqatutti deebi'anii hundi isii onlaayina irratti nu beeyteedha. Garee shaadaa beektanii jennaan garee shaadaa akkamitti wallaalla garee shaadaa akkamitti wallaalla naan jedhanii hin kolfan natti kolfan achi poolisichi akkasitti natti kolfu suni mana murtiidha fidee mana murtiititti ofii isaatii natti dhage warra kana amantii walitti buusuu shakkine jedhee mana murtii nu fidee ganama sayyooma san mana murtii nu fidee akkasitti nutti dhage ofii isaatii karoorfataniitu mun eegan. أتمنى قال شهادة ما كانت روفتا يوزان يروح سببا بربادو جردي. Daa'imni mul'uunuu gurraa qaba. قال شهادة بيتني جناني أدا ورساني سنجد إذا. Akkamitti wallaallanaan jedhan fooloon irraa qabdi mul'uun isii viidiyoon ati gaafa siree dhayite sun dalayte koomandarri waan naan jedhe gaafa ati sireetti lallabde sana lallaba kiyya hunda jala deemeedha inni na hordofaa ka gaafa akkasii لا حول ولا قوة إلا بالله. عجيب والله. akkasii wallaahi مجلس وجين مجلس سني مجلس الورقة فرتني سنغافة سنتن. majlisa kama federaalaa irraa waraqaa qabna أوكي. garuu mootu Shee Habiibitti himnee majlisa magaalaa Bulee Horaatillee dawwallee akkasumatti kallatti maan dhufne itti himneetuma mariisifne waraqaa hayyama ka rahamaa tokkollee hin qabna أوكي. ka majlisa alaa tokkollee hin qabna akkasumatti dhufne garuu isaan waraqaafillee miti bara gaafa barbaadan amma gaafa adaamatti nu hidhan san gaaf sanillee waraqaa harkumaa qabna gaafa nuti itti ol baafne itti agarsiifnu Shee Hajjii waa kararra bulchaa biroo naan jedhe sunillee na beeka. Maal taate ati waraqaa ragaa kararratti lallabisiin jedhuu mirga qabaa Shee Hajjiin naan jedhe wallaahi. Subhaanallah.
Yoo balaa kaasan isaan waraqaa akkasii namarraan fuudhanii. Rabbiin isin qajeeluma jennaani ka rabbiin karatti isin adeebisu jennaani. Kana hundaa dhiisi. Ka mootummaa fidinaan jedhe akka waan biiroo mootummaati an baafadhu. Aywa. Subhanallah. Ka mootummaadhaa fidi jedha isaa ka mootummaadhaa maal waan amantiiti wanni amantii mootummaadhaa maal ol qabata. Isaan mootummaarraa fudhatanii lallabu jiraniisa. Bara meeqa gura nu duuchanisa kuma ulkaaneni islaamaa sodaataniisa. Nutuu beentee gura nu duuchite dubartii kun shunkurtii gurgurachuu dhoowwite. Dinnichaa gurgurachuu dhoowwite dubartii irra deemtee Yesuus gooftaadha. Yesuus hin qeebala. Ibidda jahannam seenu jirtan kunoo biyyeen hin jedhe bara argattan ka jedhanii. Nutuun dadhabne jedhetu nu dadhabasa. Dubartiin shunkurtii yoo xiqqaate muslimni bakka wayiidha dhaabbatee lallaba. Jarra ammoo shunkurtii gurgurachuu namni hin danda'u, dinnichaa namni gurgurachuu hin danda'u, bakka salaa, bakka shunkurtii. Amma kaluu kana maal kun dhoqqee keessa gangalatee lallabu jira namni. Wallahi subhanallah. Ittime waan kana gadi qabee ittime. Isinillee muslimni kararratti baatanii akka peentetti fakkaatu eegaltanii naan jennaan. Lakki nuti peentetti miti baraa kan fakkaanne jedheen. Nuti fakkaattarree naan jedhe. Nabi Muhammad itti fakkaanne nuti akka Nabi Muhammad itti lallabna malee akka peenteen itti lallabdu san itti lallabnu jedheen. Namichi na kolfe. Ati siyaasa beeyta naan jedhe. Baga jetteen ebboo kormako. Mee mana kana tiksa amma deebi'aati salaatee maal kenna biyyatu bi. Ayyee ustaaz Aish. Ayyee abdii Musaallee jiraami. Akkasi kenna biyyatu biyya rabbashee. Nu qofatu bi. Kenna biyyatu biyya rabbashee warri zaaraa madaaniti warri qoraaliyoo jedhaa sa'a 10tti daa'imma qoraaliyoo lafarra harkisaa sibiila waliin qo'aa daa'ima raftu ganamaan hirribaa dammaysuuyyuu biyya rabbashne jennaan natti kolfaa turan. Nu bichatu nu gadi bahee da'awaa godhe qofatu biyya rabbashee nuti biyya qajeelchine malee nagaa biyyaa labsime malee yoom takkaa biyya rabbashne jedheeni akkasii osuma beekan alaa kulli haaliin nuti dhiibbaa nurratti taasisanii wallahi hundi keessanuu ustaaza isiniin hangafee warri sagalee nuu taatan ani waan kana quban qabu namni tokko yeroo nyaata nuu fidanii waliin agarru poolisii turraa fuudhee bakka silaa nu hidhamne sanitti nutti fida wallahi takka waan kana quban qabu jazaa keessan rabbi isinii haa kafalu haga sadarkaa nama odeeffannoo isinii kennee akka isin poos nama akkasitti odeeffannoo isinii kennu sanu haa hidhamu jedhanii akkasitti fidanii hidhaa turanii Haaruun Saahiba kiyya san akkasitti maaliif odeeffannoo kennita maaliif poosti goote online ramaa baaftee jedhanii waan kana odeeffataa turan. Quwwaa sooshaal miidiyaan qabu yeroo ammaa kana arge yooma isaan ariifatanii ofumaa furmaata galmee nutti bananii nu kassasanii qarshii 50 kafalaa bahaa jedhanii galmee san ofumaa agartanii akkasitti cufaanii ummanni islaamaa akkatti wal jabeessee wal bira dhaabatuun wallaahi waan guddaadha. Nutis nu jabeessaa daa'wallee akka itti fufu taasisa. Daa'wan yoomuun dhaabatu nama hidhaniifillee dhaabatu wallaahi akkasii sila hiine amma daa'waa addaan kunne jedhanii rabbiin waan jarri akkas karoorsitee fi achitti agartanii shahaadaa nama hiruun nama barbaade qajeelchuun wallaahi sa'aatii guyyaa kaleessaa sa'a 9 irratti baane guyyaa kaleessaa sa'a 9tti baane sa'a 8 foolakkatti nama shahaadaa qabsiin daqiiqaa walakkaan kan waafu ba'u 8 foolakkatti tokko shahaadaa qabsiifnee baane muluun islaamin salaatti wallaahi beentee nama 40tu mana hidhaa san keessa jira osoo xiqqishuma achi keessa ka turru taate hundi isiin sallamti
كاس إن شاء الله جبات جزاكم الله خيرا وري سقالين وتاتا جزاك الرب سنيها كفلو وري دعائين اغرتني كست نبرة دابتا مالكانس نبرة دابتا والله جزاك الرب سنيها كفلو مري سنا ديرسو سنين جدا شيء محمد من شيء آدم دبت جزاكم الله خير كانوا مجدان هندن دبتني دويدن نغتني يتمي أورمان درافت أي ما شاء الله تبارك الله تلين بقباته بهو كيدن اللي بقامله لواد الجودا في وندفن تمرتو خيري ده وندفن مرتو خيري نفتي مدنونا كاناتو نمو isin gadi qabu duubatti isin deebisuu bira dabartee akka sirriitti ol mul'attan taasifti. Fakkeenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani amma irra dura isin garree arreechuun gayyaa dheengadda Aayishaa mucaa kunoo Aayishaa Abubakartuu isin gadi dhiise isii foloo irraa qabna achittiin argi jechuudha jalqabaatiif eegasii hawaasaa inni keessas gadhiisu argee wanni jechuun barbaade maal inni adada mudannoon nama mudattuun daawwaa keessatti diin keessatti mudannoon adada nama mudattuun ol nama baasaa deemti ol nama mul'isaa deemti nama guddisaa deemti kun ammoo hojii keessaniifis dabalataa adeema kanaaf baga hidhamtanis baga baatanis yookaan eenyutu beeka namticha tokkocha san qajeelchuudhaaf illee rabbi oofee achi keessa sin galchuun ni malti jechuudha. Kanaaf rabbi sinaa tiksu tika fi keessa rabbi sinaa kaayyatu baga baatan ammallee bahuu keessaninis baga gammanne tamkiina rabbi sinaa kennu itti fufaa hojii keessan baarakallahu fiikum akkasuma ijoolleen teenya saagalatoon dhugaadha hedduu lallabanii hedduu sagalee ta'anii hedduu dubbatanii saniif haa galatooman jazaahumullahu khayral jazaa إسلام ما توكلنا كبا مسلم ما توكلنا إنما مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد سائر الأعداء بالسهر والحمى جت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفقوق أمون ولفقوق سجون أكي أما جولين تين أغرسيف تسوني أكما إسلام ما انقبضوا هاقلتهم جزاهم الله خيرا زين لين بقباتا inni biraa wanni jechuun barbaadu mucayyoo amma dhufte tanaani isillee dagachuun qabnu baga dhufte baga rabbiin dukkana keessaa ifatti wallaala keessaa beekumsatti jallinarraa qajeellumatti baga rabbi si baase mucayyoo rabbiin karaa dhugaatti baga assi fide jennaani tabaata gadhaabbannaas rabbi siif haa kennu karaa haqaatiin rabbi gassi haa dhaabu rabbiin si qajeelchi deebi'ee sin jallisin ati dhufuu keetiin hedduu gammanne gaafa namni tokko dhufu ni gammanna wanni gammannuuf waa hedduu fi obboleessan nuu dabalame obboleetti nuu dabalameef gammanna. Allahu akbar Allah mana hidhaa guyyaa jalqabaa isa shaataa qabsiifne paastarii sanillee munshidaallee nashiidaa jaraa faarfannaa yookaan isin namni tokko sirballee jedhanii faarfannaa isaanii san 24 qabu paastariin tokko achitti shaataa qabateera sanillee inshaallah duratti gaafa inni waan adamameen san fixatee achi keessaa bahe inshaallah isinii fida walitti dhufeenyi sirriitti qabna inshaallah lakkoofsa jijjiirree jirra guyyaa tokko inshaallah isinii as baasuun kiyyan oolu akkasi warri sagalee nu taatanii akka daawaa kenna sila nu qalbii cabnee duubatti hin deebine wallahi warri nu gootan jazaa keessa rabbi isinii haa kafalu. Namoonni tokko mootuu hin jiran agartee kama isin akka jarallee hin taane qo'i hin xumura warri wal dhabbii dhiiraa fi dubartii agartee ajandaa godhatee san oofuyyuu jira isin garuu da'awaaf sagalee taatanii wallahi jazaa keessa rabbi haa kafaluu isin jechuu barbaade inshaallah nama akkuma isinuu beeytan haga tokkollee taatu rabbi jecha waa dabarfannee irraa amin jedha inshaallah wallahi rabbiin isin nuu dhagaa نويو كدنه واحد دو كدنه رب أرجن ini gale wallahi jazaaka isa rabbi haa kafalu dhaloota ammaa kanarra rabbi nu haa fa'u anallee isinillee bara badaa tokko keessa jirra bara namni wal qeequu malee gaarii walii himne bara namni wal arrabsu jirra maarree rabbiin agartanii warra akkasii diinaa facaasu warra wal jaalatu warra tokkummaa qabu rabbiin haa taasisu jazaakumullahu khairan warri sagalee naa taatan wallahi sirriitti isin galatoomfadhe sila wallahi kuumantii ki jalalle dhaqee barreessee galatoomfadhalle jedhee nama muraasa miti yoo tokkoon jedhanii tokkoon dhiisan immoo agartee akkasitti nama kumata hundi keessan as keessa na jirtan isin galee
والله اسم فا محمد فا ابن فا باي اللي تيك توك اللي نسينه asii hundi keessanuu jazakumullahu khairan galatoomaa isin jechuu barbaade dhibban midhaan takka agartanii nurra geellee hin jiru achi keessatti waan nu hidhan malee midhaan qaamaa hin jiru isin jechuu barbaade akkasuma gaafa hidhamnullee waa balleessinee ni hidhamna namoonni tokko tokko ijoolleen tun agartee ijoollee dhallee waa balleessuun ooltu siyaasa wayii keessa wayii galti jedhee namni yaadullee hin dhabamu nuti areeda yaasin malee keessi kenna arriidha. Areedan baasin malee keessi kenna arri akkasitti beeka akkasi siyaasa waan hin beekne keessa hin gallu nuti siyaasa irraa hin beeknu siyaasa keessa illee hin gallu amantii lamallee hin arrabsinu nuti hattan bara kararratti Yesuus jenneen tu maka Yesuus ka jedhu Quraana keessa hin jiru min Nabi Iisaa jedhee jira Iisaa ka jedhu Quraana keessa jira isaa iyyuu maqaan dhofnu isinii galee pheenxee ka jedhu pheenxeen akkana hin jennu kiristaanni akkana hin jennu islaamummaan akkana mahaasina islaamummaa qofa kararratti lallabnaa agartanii kan nuti lallabnu inni mahaasinul islaam mahasina islaamummaa qofa lallabnaa akkasitti nu beeka warri nu hidhe mootummaa naqamu minna illa sammalee agartanii wanni isaan nu waajibban takka hin jiru akkasi inshallah magaalaa tan hin bilisoomsina waa guddaa irratti dalayina warri agartanii nu bira dhaabattan mallaqaanis ta'e agartanii waan taarbosan ammallee taanan kaamilaa jedhaniin nama san isin beekuu dhabuu dandeettanii isii takkitti turaa bite waan taarbosan qarshii 50,000 ijoollee an Banagaraachin laayaan wanni qeeqa namaatirraa bilisa ta'ee beeytanii waan ajandaa karallee jalan deemu qeeqa namallee hin qeequ beeytanii shamarranuma biyya alaa keessa jirtu kana agartanii qeequun baay'ee tokko natti ulfaata maaliif jennaan diina akka malee jaalatan gaafa darasaa wayii dhukkube gaafa masjida jaaraa jedhan bara gamtaa imoo kana keessa bakka takkitti yoo dhaqan masjida miliyoona 22 anfaa jaara laa yatasawwar lii ana wanni kun naan sawwaran wallaahi billaahi akkasii imaana qaban dhugumatti imaana qabanii mallaqa gadi naqanii agartanii garaagarannatti sadaqatanii gaafa nuti da'awaa jennee nu gargaaranii wanta harboo kiyya san Maammadii kiyya na dhagaa jirta si qofa fuulan argaa jira saniif waan naati qarshii 50,000 beeki abtaamiin kenna naan binne si galee warri lafarratti bira oollu naan binne si galee qarshii 50,000 anatu bitaa osoo viidiyoo illee hin dalayin akkanumatti natti himte ka alaaqaa takka illee hin qabne qarshii 50,000 ilmaan isillee akka rabbi guddisu asumaanu nama 300 kanarratti wallaahi galata isiin dagaru nama hedduu galata isaan dagaru keessaayyuu jechuudha isin hundaa osoo magaalaa tonfadhu keessaa galata hin dagaru maaliif jennaan wanta arban sun gaafa ani hidhamullee anu wajjin hidhama gaafa an bahullee anu wajjin ba'a gaafa inni fite gaafa inni dhume gaafa inni natti ulfaatellee natti ulfaate jedhaani akkasii wallaahi jazaa keessa rabbi haa kafalu da'waa nu waliin godhaa jirra da'waa sagalee an akkasiin qabu beeka sagalee qarshii 50,000 meetira meeqa ka deemu agartanii bittanii harka kaa'u ana wajjin namni sun da'waa godhaan jiruusi wallaahi ana wajjin da'waa godhaa jira hadiisa kana ammoo tuqaa isinuun beeyta waa isinitti hima an da'waa godhee kun mallaqa yoo nama bira dhaabate haadaa hoo nuti haala mijaa'aa dhabnullee haala mijaa'aan eeggannu galee haala mijaa'aa dhabnullee haala mijaa'aan eeggannu haguma dandeenneen agartee akka ustaaz awwal jedhan isaan qarshii 20 yoo qaban lafa qarshii 20 deemu qarshii 200 namarraa soqannee bakka san hin dhayu qarshii 30 yoo qabaanne haguma qarshii 30 ollaa kennatti hin goone waan ta'eef achumarra achi yoo 500 qabaanne magaalaa ma'aanarra dhayinee akkasitti goone gaafa kuma qabaanne immoo achi siidhee xiqqoo godinarraa godinatti deemne daawaa goona akkasii waliin daawaa godhuu hin dandeenye hundi kenna diinagdeen daawaa godhuu hin dandeenye nama meeqatu waan naan jedhe namni mana hidhaa san keessatti adada haasa'anii naasofni namaan deema namoonni sa'a 9 irratti baane qalee sa'a 9 irratti ba'ee sa'a 8 folakkatti namoonni shaadaa qabsiise kan itti ba'e sa'a meeqa sa'a 9 folakka daqiiqaa walakka naafe walakka irratti namoonni shaadaa qabsiise daqiiqaan 20 yoo naahu uffata kan kee qophee uffata keessan qopheeffadhaa hin baatanii nuun jedhan tokko hin muslima ta'ii jedheen waliin haasaa turree muslima ta'an jennaan farsoo ennu araqee dhugee hin quufne naan jedhe dhageettanii muslima ta'an jennaan araqee dhugee hin quufne naan jedhe maaltu dhoggee amma kana beeytanii haga waggaa 5 na hayyamta naan jedhe mee maal taquluu na rafu mushkilaa guddoo wallaahi nama gartee bakka itti salaatu qabu mana fincaanitti yoo salaate ta'a nama nuun jedhutu jira mana fincaanitti yoo salaate ta'a
maal jetta mana fincaanitti tayyam salaatu ayyamtaaf moo osoo salaata dhiisi islaamummaatti seeni jettaa moo kun amma akkuma nabi Muhammaditti na laala beekisu rasuulli gujii ergame anas yaa igalee tokkollee shawaa kanatti barreen gaddaa shaadaa qabsiisee sagantaa guddaa wayii magaalaa Asallaatti taasifamee ture Ustaaz Raayii Abbaa Mancaa Qamar bakka aktiivistoota islaamaa hunda turetti argama. Isin faa aamiree namni jalqaba irratti dhaqunaan jedhe jechuun daa'ii islaamaa anuu qofa arsiyaa namni sun agartee aga ji'a shammu akkanaa guutuu wala Raayyaa wala Ahmadiin Jabal maali tokkicha hin beeku agartee muslima jadiida gaafa jedhu beetanii waa hundaan jadiida inni akkasii homa hundaan haarawaa waan muraasatu nama garii islaamummaatti dhufuu dhooggaa waggaa shannaa hayyami jedhee mee aftuun ajaa baarakallahu fiikum mee warri akka sila shahadaa qabsiiftan Khalid Abduu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh amma argaa gurraachataa ture amma natti mul'ate amma natti diimate baga dhuftan Muhammadin bichatu natti mul'ataa jira ولكن أستاذ بفتنا قلت ماذا تقولون له والله وقاشنا هيا من أنجل أكوان أن الإسلام ما قبل ده وقاشنا رك يكن لو نايم تارين أنجل شهادة قبل والله يوم قبل أنجل serious جتون چورا متيار كل فاتي متي يوكان نايم يوكا وقاشني دوجي يوتان إيجالين أنجل kerro itu berkerro bereda woi nama ama woi ini fakatin polisi wajib walole mana dasin wagashan hayam anjed ka ittihim nama afurtama ente akumul senen data isi sabab den nama afurtama tu mana dasan kesa jira ortodoksin nama kudala nama jaha muslim ni nama kudalam muslim ni nama kudafur muakkasin wajib nama kudalama nama kudafur wajib nama kudafur enten nama afurtama kun kamman shahadan qabadhu injiru wallahi namni tokko ka shahadan qabadhu ani jedhu injiru kwa kanaaf marre an abboomi isaa eeguun danda'u no isin akkatti salaatani guyyatti yeroo shan salaatani yeroo shan salaatuun danda'u garuu seena siin jedha salaata shanan yoo akkatame muslima waa jettaani akkasi akkana kanatu rakkise malee paasterichi sun faarfataan sun nashiidaa galgala jedhaafi nama dhibba nama afurtamaa san ati amma boriiftaa waan baatu narratti dhiisinaan jedhe isin galee wallahi waan kaayyoon isaanii waan da'waa addaan kutuudha rabbi beeytanii nama barbaade irratti harka ofirratti agartanii nama barbaade irratti dalaga waan fedhe sila akka daa'imummaati anaa miti osoo sila eenyu shahaadaa qabsiisu jedhanii nama yaada nama areeda qabu nama akkasii agartanii nama islaamummaa muslimtootaaf waan jabaa dalage nama akkasiiti osoo kan namni filu taate akkasi rabbiin immoo waan fedhe dalagaa warri modii taraa nama galchaa na ajajamuu didaan isinii hin galchaa sila yoo modii tara qabaattan galchaanii maama bayaan salaamu alaykum warahmatullah isinillee gara da'watti akkas deebitan kunoo isin affeereer osoo wallahi biyya da'waan hin gahin ustaaz Khalid Abduu mee waa isin hin jedha gujii kana keessa bakka waan isin ajaa'ibu ramadaana namni salaachisu nama akkamii beeytanii magaalaa aana irratti akka aanatti jechuudha bakka wayiiti gurbaa wayii jimaa qamaa ramadaana keessa guyyaa jimaa qamaa oole halkan taraawii salaachisa ramadaanan barin soma guyyaa ramadaanan jimaa qamaa ooleet halkan salaachisa sheeka isaaniitti beek sheen isaan qaban jabaan isa subhaanallah garuu nuti xalabaan ilmillee ka wallahi an dhugaa isinitti muuf jechuudha of jechuufillee miti nama gaafa'an muslima taatu malee du'in an jedheeni gaaf tokko namni yoo narifachiise wallahi muslima taatu malee du'in an jennaan maa muslima ta'uu hin danda'an an jedhe muslima ta'e jennaan an muslima ta'uu hin danda'ama sila edaanumatu islaamummaa tan of jalatti dhoyfate gaafa nuti beeytanii daandiirra deemnee lallamu islaamummaa warqiitan maal gootaa kararra hin deemtan nun jedhutu jira osoo da'waa masjida keessaa dandeennee da'waa goonee kun bar nabi Muhammaditti suuqii ukaazii zulmajaazii majinnaa keessa deemanii biyya arabaati kunniin agartee achi keessatti lallabataa turanii
gabaarra deemanii islaamummaa quluu laa ilaaha illallah tuflihu jedhaa turanii jennee nu hubachiisuu baanne ulee nu eegala pentee jettaniisi numaay islaamummaa warqii tana maal gootanii kararra hin deemtan nu jedha namni kenna akkas jedhanii kun bobaa jalatti dhoofannee islaamummaa warqii tana saba warqii kanarraa maal goonaa dhoofan mata warqii kana agaranii akkasitti nama ittiin gahu nu haa taasisu irraan dhoifannu sooshaal miidiyaa kanarratti nafnu namni kamu osoo ol ka'ee qooda ofii kabayatu taate wallahi gujiin guutuun islaam wallaga guutuun islaam biyyi sila agartanii shawaan afran guutuun isii islaam garuu baadiyyaa hunda keessa agartanii islaamummaan akka isiin jirtu silaa odeeffattanii namuu bakka jiruu gara da'watti bobba'a kanaaf waan babbadaa waan lallaafaa waan xixiqqoo dalagaa namoota filata amma dalagaa ambiyaa kana anatu anumaa fi anaf qofatu filate barumsa dhiisee keessaa bahe yuunivarsiitii ka silaa deemu dhiisee hafe yuunivarsiitii ka silaa deemu dhiisee hafe daawaa filate gaafa an kararra dhaabadhee lallabu islaamummaa waan salphisaa jiru itti fakkaata nama irra jabaa dalagaa anatu laalee filate agarte an doktoreetii nama waraanu agarte nama dhiigaa qaqqabu agarte garaafaa isaa maalee isaa isan filanne nama garii amma isa filataa mi'an isan filanne dalagaa gaarii simatu filata nama qe'ee qullee simatu filata yoo ofii filatte bakka san irra bittiin sigaa isiniin jechuu barbaade dhiifama wallaahi ustaazonni haguma wannaa jedhe agartanii isin irratti dheeressee namni amma dhuftan immootu manallee riipoostii godhaa koppiliinki sheer godhaa jazaakumullah khairan kaayyoon nuti itti hidhamne islaamummaa lallabuu qofa takka siyaasa wii illee galle kasitti qaba amantii namallee hin qeene hin arrabsinillee waa'ee Yesuus illee gaafa kaasan isaanuma gaafanna malee nuti ofii kennaa yaada ittiin kenninu arrabsinu kasitti isin jechuu barbaade ustaazonni dubbadhaa jazaakumullah khaira walii kennaati dubbadhaa jechuu barbaade ustaaz Kaalid Abduu Abdul Fattah baga dhuftan hundi